badhaasa dafa gaafii kana deebisnaan badhaasni iddoo jirtu hundatti biyya jirtu hundatti siif ergama. Dafi gaafii garuu sadiinuu daqiiqaa 20 keessatti gaafii sadiinuu deebisuu qabda. Badhaasa gaafii sadiinuu daqiiqaa 20 fi 30 keessatti deebisuu qabda. Oh my god. Gaafii tokko isin gaafadhaa gaafii kana namni deebisee badhaasa qaba. Gaafii sadii walirratti gaafii kana maallaqni namichi doolaara 100 jiru kun eenyu? Gaafii kana yoo nama deebiseef doolaarri kun asumaan badhaafamaa jechuudha. Biyya kamuu jiraadhu siif ergama doolaarri kun. Nama asirra jiru gaafii sadiin yoo deebisan isiniif ergama. Kun doolaara 100. Namichi doolaara 100 jiru kan argitan kun eenyu jedhama? Nama gaafii kana deebiseef badhaasa ni kenna. Gaafii lammaffaan gaafii sadiin deebisuu qabdan. Gaafii lammaffaan kuni maallaqa Egypt, maallaqa biyya Masriiti, biyya nuti jirru kana jechuudha. Okay, maallaqa kuni Masrii 200 maallaqa Masrii namni wanti maallaqa Masrii 200 kanarra jiru eenyu? Gaafii lammaffaa kana. Sadaffaan kuni asirraan dhibba Egypt kuni 200 maallaqa biyya Masrii 200 kun ammoo maallaqa Masrii 100 kanarra hoo kan jiru eenyu? Maallaqa kanarra maqaan isaa nama jalqaba koomantii irratti dafee deebii kana deebiseef doolaarri 100 kun akkasumatti badhaasa ta'aaf jechuudha. Biyya kamuu jiraadhu siif erga. Kana irraanfatiin biyya kamuu yoo jiraatu siif erga maallaqa kana. Kuni hoo eenyu? Gaafiin isinirraa barbaadu gaafii sadiin kana namni koomantii jalatti dafee jalqaba irratti barreesse waadaadha. Eessattuu siif erga maallaqa kana. Waadaadha. Kana irraanfatina. Waadaadha. Iddoo jirtan kamittuu maallaqni kun isiniif ergama. Kunoo ammas irra deebisee isin mul'isa. Namichi asirra jiru kun maqaan isaa eenyu? Namichi doolaara 100 irra jiru kun maqaan isaa eenyu? Namichi maallaqa Egypt 100 irra jiru kun hoo eenyu? Wanta feetaniin yaamuu dandeessan namichas ta'ee waan biraas ta'uu danda'a. Isin garuu deebii isaa deebisuu qabdan. Hayyee kan 200 Egypt kun irra jiru kun hoo eenyu? Deebii kana sadiin nama deebiseef badhaasa qaba. Badhaasni isaa doolaaruma 100 kana jechuudha. Yaa'u xiqqaas ta'uu garuu iddoo isin jirtanitti doolaara 100 kun isin dhaqqaba. Deebii kana garuu isin sirriitti deebisuu qabdan. Gartaniin kana hundi keessanuu deebisaa. Okay, tibba kana garuu akkuma isin jedhe gaafii garagaraa isiniif qabadheetiin dhufa. Gaafiin hundinuu gaafii badhaasa qabudha jechuudha. Gaafii badhaasa maallaqaa qabu. Iddoo jirtan hundatti isiniif ergamu jechuudha maallaqni sun. Kanaafuu hundi keessanuu itti dhiyaadhaa, irratti hirmaadhaa isin jedha. Namoonni Instagram kiyya follow hin godhin, Instagram kiyya dhaqaatii follow godhaa. Linkii Instagram kiyya comment jala isiniif ka'a. Comment jalatti link isinii maxxansa, link san gattuqaa. Namni Instagram hin qabne homaa gochuu dandeenya. Garuu namni Instagram qabdan link san gattuqaatii follow godhaa. Anis deebisiitiin follow isin godhuudhaan akkasuma wal hordofnaa jechuudha. Yookaan ammoo iddoo description box jala isiniif ka'a wanti san. Iddoo description box jalatti dhiifama isiniif ka'a jalatti qoranditan yookaan ammoo comment jalatti iddoo comment barreessan san gattuqaa san booda link Instagram kiyya argattu jechuudha. Kanaaf akkasitti walaa hordofnu hundi keessanuu deddeebiseetiin isinitti hima. Instagram irratti wanta haarawaa qabadhee waan dhiyaadhuuf bal'inaan akka wal hordofnuuf isiniin jedhee. Kanaafuu hordoftoonni koo hundi keessanuu baay'ee isin yaadis jira. Isinis na yaadanii jirtu na fakkaata garuu na soquu dhabdanis na soquu baatanis na yaaduun keessa hin oolu. Kanaafuu gaafiilee badhaasa qaban gaafiilee garagaraa isiniif qabadheetiin dhufee jira. Gaafiilee garagaraa hundi keessanuu ittiin bohaartan ittiin bashannantan jedhee abdii qaba gaafiilee kaniin. Akkasuma ammoo waadaadha maallaqni iddoo isin jirtanitti isiniif ergama namni deebii gaafiilee gaafadhu deebii deebisee jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu gaafii ani isin gaafadhu deebii isaa deebisuudhaaf yaala. Namoonni as keessatti gaafiilee jechuun amma fakkeenyaaf diinii soomana waan ta'eef gaafiilee amantaa wal qabate gaafatiin ture as keessa jechuun yeroo tokko jalqabeetiin ture garuu baay'ees ittiin fufne gaafiin sunis badhaasa xixiqqoo takka qaba. Badhaasa xixiqqoo san kennuudhaan nama deebii argateef jechuudha. Badhaasa san badhaasuudhaan viidiyoo isiniif dalagaa ture. Amma garuu bal'inaan wanta haarawaa isiniif qabadheetiin wanta haarawaa wanti isinis ittiin bashannantan akkasuma ammoo ittiin gammaddan isiniif qabadheetiin dhufaa jira jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu baay'ee isin yaadis jira. Isinis na yaadanii jirtu na fakkaata garuu na soquu dhabdanis na yaaduun keessa hin oolu. Kanaafuu gaafiilee badhaasa qaban gaafiilee garagaraa isiniif qabadheetiin dhufee jira. Gaafiilee badhaasa qaban gaafiilee garagaraa hundi keessanuu
Kanaaf hundi keessan subscribe godhaa. Namoonni subscribe godhin subscribe godhaa. Akkasuma immoo viidiyoolee hanga gisee yoo kan jaalatan ta'e like tuqaa like qusatiin hawama. Qoba kanaan bara kana gattu quudha like gochuun. Kanaaf hundi keessan like godhaa. Maaliif like qusattan? Akkasuma dawaaleen isin barsiisaa ture qabu dawaadha wanti baay'een yeroo baay'ee akkasuma jechuun wanta beauty bareedina wal qabatan gara garaa isin barsiisan ture ammas isin barsiisuudhaaf kana caala itti jabaadhee waan hundayyuu ilaaleef isiniif dhufaa jira. Jiinii kun haadhumu guyyaa muraasa tu'afee guyyaa muraasni kun gaafa dhume bal'inaa walitti baanaa jechuudha. Kanaaf ammaaf namni kun dadhabina qaba. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa ani jala jirtan ammoo yeroon kan musliimoota sooma waan ta'eef keessan jalqaba sooma ture sun bahee jira. Amma garuu baay'inaan walumaa galatti viidiyoon ilaalamu waan ta'eef akkasuma immoo akka amantaattis wanta sila safuu cabsu dalaguun hin danda'amu. Kanaaf bal'inaan sooma booda isinitti deebi'a kan jedheef jechuudha. Kanaaf hordoftoonni hundi keessanuu baay'een isin jaalladha. Namni subscribe godhi subscribe godha. Instagram kiyya immoo hin irraanfatinaa. Linkii kana gattuqa akkuma gattuu hidhaniin Instagram isin geessa waan ta'eef achumaan follow godha. Facebook irratti namni baay'een na barreessaa jirtan akkasuma deebii isiniif deebisaa jira. Nama na gaafattaniif akkasuma warreen abdii namni muraasni na barreessaa jira. Abdii eessa baddee maal taateen si yaadne bara YouTube irraa maa baddee akka duraanitti kootu seenii kootu haasa'ii malee naan jettiin jirtan. San kan badi warri na barreessan galatooma kan naan barreessisan immoo na iyyaafadha na irraanfatinaa. Wal dagannee jira wal irraanfannee jira kanaafuu na irraanfatinaa na soquu qabdan. Ani isin soqaatuma jira kunoo har'as kan dhufe isinumaa fi isinuma dubbisuu fi gaafii yoo qabaattan ammas koomantii irratti naaf barreessaa. Hundi keessanuu naaf barreessaa gaafii yoo qabaattan. Okay. Kuni badhaasa isinii qophaa'eedha. Maallaqa Ijiptiinis doolaaraanis isinii qophaa'ee jira jechuudha badhaasni kiyya. Kanaafuu badhaasa isiniif qopheesse hundaayyuu isinitti mul'isa. Akkasuma immoo wanti tokko jira. Meeshaa namoonni biyya kana Kaayiroo keessa jirtan gaafii linkii yoo kan deebistan ta'e garuu hundaafuu gaafiileen san itti yaadutti jira jechuudha ammaaf. Itti yaadutti jira. Yoo wanti sun kan ta'u ta'e isiniif dhiyeessaa jechuudha. Malee wanti miti itti qophaa'eetii miti garuu yaada qaba yaada guddaa qaba wanta garagaraa qopheesseetiin jira. Gaafiinis gaafii amantaatii miti gaafii hunda keenya ilaallatudha. Akkasuma hunda kan nu bohaarsudha. Wanti sun yoo kan ta'u ta'e itti yaadeetiin isiniif dhufa. Ammaaf garuu warra Kaayiroo keessa jirtanii fi warra naannoo iddoo tokko jirtan kaluu ammas deebi'eetiin gabbabbee gaafii gaggaafachuun kiyyeen oolu. Kanaafuu isin na hordofaa. Wanti haarofti akka ani isiniif dhiyeessu barbaadan yoo jiraate naaf barreessaa. Wanta isin abdii waan akkanaa nuuf dalagi yoo jettan isin dalaga. Yaada addaas haa ta'u diraamaas haa ta'u yookaan ammoo wanta biraas haa ta'u isin naaf barreessaa. Ani yaada san qabadheetiin isiniif dhiyaadha. Fedhii keessaniin deema waan hundaayyuu akkuma fedhii keessaniitiin isiniif dhiyeessaa jechuu barbaadeefi hunda isaatu jechuudha. Isin garuu wanta barbaadan san waan akkanaa barbaadna jedhaatiin naaf barreessaa. Ani ammoo wanta hanga danda'u irraa wanta san qabadheetiin isiniif dhufa jechuudha. Waan danda'u irraa amma gaafii soomanatu nu qabee malee gaafiilee silaa garagaraatiin gaafiilee garagaraa gaggaafachuudhaan biyyoota kamirrattuu jiraattu gaafii badhaasa qabu jechuudha. Gaafiin akkasisan isiniif dhiyeesseetiin isin gaafadha ture. Namoota xiqqoo gaafiileen silaa ani gaafadhu gaafiilee faallaa ta'an waan ta'aniif qofa ji'a kanaa dabarsu jedheeti yaadaa ture. Garuu yoo ta'e ammas gaafii san deebisuudhaaf sirriitti gaafii san gaafachuuf qophii san dhiyeessuudhaaf sirriitti irratti hojjechuu jira. Fakkeenyaaf akkuma amma isin gaafadhe gaafiilee walumaa galaa amma gaafiileen akkanaa kunniin yaa soomaanis gaafadhe rakkisaa miti. Garuu gaafii ji'a soomanaa kana wajjin hin deemnetu jira. Gaafiilee san ammoo gaafachuudhaaf xiqqoo isin rakkisaadha waan ta'eef kanaaf yeroo dabarsee jechuudha. Amma garuu gaafii maallaqaa kana namni deebise maallaqa gaafii sadiinuu walirratti namni deebise akkuma isin jedhe san waadaadha isin jedhee jira. Badhaasa isaa ni argattu jechuudha. Eessattuu siif ergama. Rakkisaa miti. Koomantii jalatti namni gaafii sadiin deebise koomantii jalatti jechuudha. Garuu baay'ee turuu hin qabu. Turtee gaggaafatee ta'uu hin qabu. Akkuma viidiyoon kun maxxanfameen daqiiqaa 20-30 keessatti viidiyoon kun maxxanfame. San booda turtee namoota gaggaafattee iyyafattee hin kan deebistu yoo ta'e sun sirrii miti hin danda'amu akkasitti ni erguu jechuudha. Garuu daqiiqaa 20-30 keessatti gaafii kana yoo deebiste badhaasni maallaqaa akkasuma si bira gaa'ee jechuudha iddoo ati jirtu kamittuu. Kanaafuu
yaala sirriitti yaala gaafii kana wanti jira anis gaafilee biraa gaafilee garaagaraa gaafilee hedduu isiniif qabadhee dhufa kana booda. Kanaaf hundi keessanuu gaafii kana akka deebistan abdii qaba. Namni gaafii kana beeyin hin jiru ammas irra deebi'aa ilaalaa. Doolaara 100 irra kan jiru eenyu maallaqa Egypt 100 irra kan jiru eenyu maallaqa Egypt ammas 200 irra kan jiru eenyu gaafii sadiin kana qofa deebistan. Sadiin kana qofa namni deebise doolaara 100 yaa doolaara 100 ammaaf suuta jennee ammoo yeroo ikoonomiin keenyas wanti jedhaa deemu gaafis dabalaatiin maallaqas dabalaa deemnaa jechuudha. Kanaafuu ammaaf garuu doolaara 100 isin badhaasaa jechuudha. Nagaanaaf ta'a.